Akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Kun Dr. Masfin Ittaanaa Abdiisaati. Har'as gama keessan deebi'ee waan hin dhufee fi waa'ee koronaa kana dubbachuudhaa fi koronaan kun akkuma beekamu biyya lafaatti babal'achaa jira. Nama baay'ee miidhaa jira. Nama hundumaa namoota beekamoo namoota biyya hooggananii akkasumas immoo namooti baay'een du'aa jiru. Namooti baay'ee dhukkufatanii hospitaala ciisaa jiru. Rakkina guddaatu jira amma biyya lafaanatti faca'ee jira. Kanaaf odeeffannoon baay'ee barbaachisaadha, murteessaadha. Amma danda'ametti egaa odeeffannoo waliin ga'uun barbaachisaa akkamitti akka darbu, akkamitti akka nama qabuu danda'u. Kan hundumaa namni dhaga'uutu irra jira, beekuutu irra jira. Waan lama garuu keessaa baasee dubbachuun barbaada. Inni jalqabaa nagaan jiraachuutu irra jira. Nagaan yoo jiraate namni walii wajjin wal qunnamuu danda'a. Akkasumas immoo waan barbaachisu iddoo tokkotti geessuu kan danda'amu nagaan yoo jiraatedha. Nagaan hundum barbaachisaa waan ta'eef namooti hundumtuu waa'ee nagaa kana akka barsiisanii warri lolaniis akka lola kana dhaabanii dhibee kana akka ittisanii kadhachuu barbaada. Gam lamaan iyyuu nammaa yeroo itti wal lolan yeroo itti walirratti kaasan otoo hin taane yeroo itti dhibee kana ofirraa ittisanidha. Inni lammataa odeeffannoon baay'ee barbaachisaadha. Odeeffannoo yeroo jennu haala adda addaan darbuu danda'a. Odeeffannoon intarneetiin jira, telefoonni jira, tiiviin jira, reediyoon jira. Kanaaf egaa karaa danda'ame hundumaanii odeeffannoo waliin ga'uun barbaachisaadha. Ammas akkan dhagaa jirutti lixa Oromiyaa rakkinni telefoonaaf rakkinni intarneetii akka jiru naaf gala. Kun immoo rakkina koronaa kana babal'isuu irratti rakkina guddaa fiduu irratti gumaacha guddaa waan qabuuf amma danda'ametti namooti murteessuu danda'an waan kana irratti dafanii intarneetii kanas telefoona kanas gadhiisanii uummata akka wal qunnamu odeeffannoo akka walii dabarsu akka gaariitti akka isaan hayyamaniin kadhachuu barbaada. Akka ogeessa fayyaa tokkotti waan dhaggeeffataniif galatooma.